Raammoo maagaa kan jedhu ilaalama immoo. Raammoo maagaa maaltu fidaa? Mallattoon isaa maali? Akkasumas furmaanni isaa maali? Kan jedhu gabaabsinee waliin ilaalla. Chaanalii kana sabiskiraayib hin goone taanaan sabiskiraayib gochuun maatii taati. Waan hedduu asirratti waliin mari'anna. Dhibeen raammoo maagaa kan inni dhufu yookaan kan inni nama qabu maxxantuu askaaris lumbriikootis jedhamuun dhufa. Askaaris lumbriikootis kan jedhamutu dhibee askaariyaasisii yookaan dhibee raammoo maagaa namatti fidachuudha. Dhukkubni kun egaa biyyoota guddataa jiran kanneen akka biyya keenyaa keessatti hedduminaan mul'ata. Namoota hedduutu waan kana marrumaan keessaa qaba. Hedduun mallattoon qabanii kan mallattoo qabanis jiru. Wanti kun nyaataaf bishaan qulqullina hin qabneen nama qaba. Kana jechuun nyaata iddoo namni bobbaatti ba'utti biqilan osoo haalaan hin qulqulleessin, osoo sirriitti hin qulqulleessin nyaachuurraa nama qaba. Wantoota iddoo bobbaa fincaan namaa, iddoo bobbaan namaatti ba'utti biqilanii veejiteebiloota adda addaa, kuduraalee, muduraalee fa'aa adda addaa sirriitti osoo hin qulqulleessin nyaachuurraa nama qaba. Hanqaaquu ishee, hanqaaquu raammoo maagaa kana nyaata waliin yeroo soorannu nu qabachuudha. Akkasumas qulqullina bishaan dhugnuu, qulqullina harkaaf yeroo ittiin waa nyaannu eeggachuu dhabuudhaan nama qabachuudha. Akkuma suura irratti argitan kana egaa akka tasaa hanqaaquu yookaan killee raammoo maagaa liqimsuudhaan dhukkubni nama qaba jechuudha. Hanqaaquun ishii biyyee bobbaan namaatiin faalame yookaan nyaata hin bilchaatiin kan biyyee bobbaa namaatiin faalamte kan hanqaaquu raammoo maagaa of irraa qabu yoo nyaanne nutti darba. Daa'imman immoo egaa biyyee hanqaaquu wanta kanaatiin faalame waan taphataniif yeroo kupha isaanii afaanitti argan yookaan afaan kaawwatan kanaan qabamu. Akkuma beektan ijoolleen biyyeedhaan taphatu, biyyeedhaan taphatan yookaan biyyee tuttuqanii waanuma ittiin biyyee tuttuqan sanaa osoo sirriitti harka dhiqatiin dhaqanii waa qabanii nyaatu yookaan immoo quba isaanii afaanitti arganii quba isaanii fatuutu. Yeroo kana daayireektilii raammoo maagaa kana hanqaaquu ishee liqimsu jechuudha. Sanaa booda dhibee kanaaf saaxilama. Gara mallattoo dhibee kanaatti haa dhufu. Mallattoo akkamii agarsiisa namni dhibee kana yookaan daa'imni dhibee kanaan qabamee jennee ilaalle namoonni yookaan daa'immanis haa ta'u kan raammoo kana marmaan keessaa qaban hedduun mallattoo tokkollee hin agarsiisan. Hanguma raammoon kun marmaan keessatti baay'ataa yookaan wal horaa deemu mallattoo sasalphaa agarsiisuu jalqaba. Mallattoon raammoon maagaan agarsiisus jalqaba sombarratti mallattoon mul'achuu danda'a. Laang isteejii waan jiruuf sombarratti mallattoolee akka qufaa, hafuura nama kutuu akkasumas darbee darbee furriin dhiiga makate jiraachuu, qaama gubuu akkasumas immoo gara marrumaanitti yoo dhufne immoo yeroo marrumaan keessa baay'atu ol guurraa yookaan haqqisuu, garaa ciniinnaa yookaan dhukkubbii garaa qabaachuu, fedhii nyaataa dhabuu, darbee darbee raammoollee bobbaa keessatti arguu, raammoo maagaa kana roonni bobbaa waliin bu'u arguu akkasumas daa'imman biratti ulfaatinni qaama isaanii akka hin daballe taasisa. Fedhii nyaataa cufaa akkasumas hanqina nyaataallee hanga godhatanitti isaan geessisuu danda'a. Daa'imni akka ulfaatinni qaama isaa hin daballe taasisaa, fedhii nyaataa cufaa akkasumas raammoomti marrumaan keessa jirullee daa'ima sana wajjin soorata, marrumaan seenanii qooddata akkasumas immoo akka marrumaan isaa sooratan nyaata sana absorb hin goone ittisa jechuudha. Marrumaan cufuudhaan. Kun egaa mallattoolee gurguddoo dhibee kanaati. Haa ta'u malee namoonni hedduun marrumaan keessaa wanta kana qaban mallattoo hin qaban. Eenyu faatu saaxilamoodha kan jennu immoo ilaallee raammoon maagaa dhibee addunyaa guutuurra faca'ee argamudha. Addunyaa kam keessattuu ni argama. Keessattuu biyyoota guddataa jiran kanneen akka Sabsaaraan Afrikaa akka biyya keenyaa fa'aa keessatti baay'inaan faca'ee argama. Dabalataanis naannoo bobbaan namaa yookaan bobbaan namaa udaan namaa xaa'oof itti fayyadamu. Bakka tokko tokkotti bobbaan namaa xaa'oof itti fayyadaman jiru. Bakka akkasiitti ni baay'ata. Akkasumas iddoo qulqullina eeggachuun gad bu'aa ta'e. Iddoo qilleensi naannoon qilleensaa ho'aa ta'e jiraachuun dhibee kanaaf nama saaxila. Akkasumas qulqullina eeggachuu dhabuun keessumaa daa'imman biratti amma daa'imman sababa umurii guddina isaanii irraan kan ka'e osoo sirriitti harka isaanii dhiqatiin nyaata nyaatu qubumatti waa tuttuqaa oolan kan afaanitti argu isaan irra saaxilamoodha jechuudha. Akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya yookaan ittisuu dandeenya kan jennu ilaallee amma danda'ametti yeroo hunda harka keenya saamunaaf bishaaniin nyaata nyaachuun dura akkasumas nyaata qopheessuun dura dhiqachuu. Kanneen nyaata qopheessan osoo nyaata qopheessuun jalqabin dura saamunaan harka dhiqachuu, nyaata nyaachuu keenyaan dura saamunaan harka dhiqachuu, yeroo harki keenya xuraa'u saamunaan harka dhiqachuu,
bobbaa daa'immanii erga qulqulleessine daayippeera erga jijjiirree booda harka dhiqachuu. Daa'imman immoo yeroo hunda qulqullina harka isaanii akka eeggatan taasisuu. Kana malees bishaan yeroo dhugnu yookaan danfisnee dhuguu qabna yookaan immoo dhimbiibnee dhuguu qabna. Bishaan erga danfisnee booda qabbaneessinee dhuguun baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumas kuduraalee fi fuduraalee iddoo bobbaan namaa akka xaa'ootti itti fayyadaman biqilan bilcheessanii nyaachuu, qulqulleessanii nyaachuu. Akkasumas kuduraalee fi fuduraalee yeroo hunda qulqullina isaanii eeguu osoo hin nyaatiin dura. Utuu sirriitti hin qulqulleessiniif hin bilcheessin nyaachuu dhiisuu. Raammoon maagaagaa yoo marrimaan keessa baay'ate mallattoo agarsiisanneerra. Yoo immoo baay'inni isaa baay'ee miti ta'e mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee bobbaan isaanii hanqaaquu kana waan qabuuf namaa namatti dabarsu mallattoo qabaachuu baataniif. Yoo immoo baay'ee baay'ate marrimaan keessa xaxaalee yookaan komplikeeshinii adda addaa fiduu danda'a. Fakkeenyaaf marrimaan cufuu danda'a. Obstiraakshinii fiduu danda'a jechuudha. Walxaxee marrimaan keessatti marrumaan cufee obstiraakshinii fidee akka qilleensis ta'e bobbaan hin baane ittisuu. Dhukkubbii garaa fi haqqisiisuu cimaa. Akkasumas ujummoo turuu fi hadhooftuu cufuu. Ujummoo turuu fi hadhooftuutii gara marrumaanii geessistu sana cufuu. Daa'imman biratti immoo fedhii nyaataa cufuudhaan akkasumas marrumaan cufuudhaan nyaata isaan nyaatan irraa qooddachuudhaan hanqina nyaataaf daa'imman saaxiluu danda'a jechuudha wanti kun. Akka furmaataatti egaa tokko daa'imman hedduun wanta kana marrumaan keessaa qabaatanis mallattoo hin qabani waan ta'eef yoo mallattoo qabaatanis fedhii nyaataa qofa dhabuufaa darbee garaa gochuudhaan kan darbe mallattoo cimaa hin qabani. Kanaaf egaa daa'imman biyyoota guddataa jiran keessa kanneen umuriin isaanii waggaa 2 hanga waggaa 12 gidduu jiran garaagarummaa ji'a 6 hanga waggaa tokkotti yeroo tokko kan yeroo 2 dawaa albendazol jedhamu kan qoricha farra raammoo maagaa mallattoo qabaatanis qabaachuu baatanis periodic deworming kan jedhamu akka fudhatan kan gorfamu. Takkaa fudhatamti. Garaagarummaa ji'a 6 hanga waggaa tokkotti osoo takkaa fudhatanii gorfama. Umurii waggaa 2 hanga 12tti. Yoo immoo mallattoo dhukkubaa agarsiisanis dawaama kana kennama mebendaazooliin. Akkasumas yoo dhibeen baay'ee hammaatee marrumaan cufee balaqqamsiisee rakkoo biraa fide immoo sadarkaa baqaqsanii yaaluu illee gahuu danda'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.